Ayyee daawwattoota kana immoo hordoftoota sagantaa Kushitiyoo har'aa immoo wantoota gurguddoo afur abbaan manaa haadha mana isaarraa barbaadu irratti dubbanna. Tokkoffaan abbaan manaa kabaja barbaada. Abbaan manaa kabaja guddaa barbaada. Yookaan immoo abbaan manaa haadha mana isaarraa kabaja guddaa barbaada. Fakkeenyaaf abbaan manaa hoogganaa ishii, to'ataa ishii, ta'uu ishii amantee akka ishii isa kabajtu barbaada. Lamaffaan immoo abbaan manaa haati manaa isaa akka bareeddee fi urgooftee fi mul'atu barbaada. Obboleeyyii namoonni garii wanni warri mul'isu fakkeenyaaf manatti xuraa'anii fokkatanii gaafa albaa fudhan ammoo dhiqatanii bareedanii shittoo naqatanii bahuudhaaf yaalu. Kun ammoo abbaa manaa ishii biratti maal mul'isa? Isaaf xurooftu ormaaf ammoo bareeddee qulqullooftee mul'atu waan ta'uuf waan kan akka ishiin bareeddee fi yeroo hundumaa mul'atu barbaada. Inni biraa immoo sadaffaan ammoo abbaan manaa haadha mana isaa irraa akka ishiin hariiroo dansaa maatii isaa wajjin qabdu kana ammoo akka ishiin maatii isaa jaallattuuf barbaada. Fakkeenyaaf tokko tokko maatii isaa bira bilbiluudhaan nagaa gaafachuu, oolmaa warraa gaafachuu, hariiroo gaarii maatii isaa wajjin uumachuu akka barbaaddu akka gootu abbaan manaa keessarraa barbaada. Inni biraa immoo abbaan manaa tuttuqaa qaama barbaada. Fakkeenyaaf yoo inni alaa manatti galchinu kana immoo mana hojiidhaa gara mana gadhuuf qabachaa gurmuu isaa qaama isaa qaqqabachuudhaan oolmaa isaa nagaa isaa gaafachuudhaan tuttuqaa qaama kana barbaada. Kanaafuu kun barumsa guddaa akkasiif ta'u barbaada. Inni biraa immoo abbaan manaa kee waan inni guddaan sana barbaadu hojii isaa akka dinqisiifatuuf barbaada. Fakkeenyaaf hojiin isaa waan fedhaa ta'uuti. Xiqqaas haa ta'u guddaas haa ta'u garuu haati manaa isaa akka ishiin hojii isaa dinqisiifatuuf barbaada. Fakkeenyaaf waan inni hojjetu abbatti isa dinqisiifachuu. Fakkeenyaaf abba kiyya beekta salaatiin sila otoo waan kana namni hin dhaabanne sila quba kee sila danda'ee bakkaan hin ga'u. Kanaaf gargaarsi kee akka malee na fayyada jirti. Waan akkasii kan fayyadamuudhaan abbaan manaa kee akka inni caalatti si jaallatu gochuuf carraaqii jedhaa obboleettii fayyaa ta'ee nagaa.